Oduu gammachiisaa jiraattota Suudi Arabiyaa hundaaf. Meeshaalee of hirkaa qabdanii fi meeshaalee bitachuuf gatii madaalawaan argattan sababa dhaabbataa gara biyyaatti isiniif galchurraa amantoo dhabuu fi haalli itti biyya galfattan isiniif hin mijataniif dhiiftanii kan galaa turtan. Dhaabbanni tajaajila kaargoo kaliij kottaa homaan dhiphatinaa jedha. Meeshaalee keessan keessaafuu meeshaalee elektirooniksii kan cabuu danda'an akka meeshaa keenyaatti kunuunsinee itti gaafatamummaadhaan gara biyyaatti yeroo torbiin keenya keessatti isiniif galchuuf eeyyama guddaa kan qabnudha jedha. Tajaajilli kaargoo kaliij Suudi Arabiyaa irraa gara Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoottan barbaadan kanneen akka Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa biyyoottan barbaadanitti kan erguu danda'u yoo ta'u, amma yoonaatti hojii hojjeteen maamiltootaa biratti hedduu galatoonfatameetiin jira. Amma muudamee isaa babal'ifachuun karaa xiyyaaraa fi karaa baaraatiin kan ergu yoo ta'u, keessaafuu Riyaadii fi naannawa isheetti kan argamtan hundi keessan bakka jirtanu kaffaltii tokko malee dhufuun meeshaa keessan mazzanee kan hirkaa fuudhu ta'uu gammachuudhaan ibsa. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 533 29 5820 yookaan Duwwaa 59 41 98 Duwwaa 26 yookaan kan asirratti isiniif barreessine kanaan nu bilbilaan sa'a 24 isin keessummeessina jedha. Tajaajila kaargoo kaliij.